Oh, kanaman na Galee. oy. Kanaman na Dhugaa oy wallahi. galeen yoo Osoo adurree ajjeesatti inni godhe wallahi namichi hundi gongoree rabbi ajjeesoo ija du'uuma maamti san. Wallahi galeen yoo adurree jala buufatu jedhe malee. Inni lama isa ajjeese bar. lama ajjeese. Wallahi Abboon osoo nafsi kijibani. yeroo dhuma sana eega battalatti argate ajjeesutu irra. Awwa yaa Rabbi shabaka. Kun olaa shabakana san kuchisiisa. Yaa aboo taaptaap godha harkaa yaa aboo gastii keessa nama dhaabaan jiru wanta nallee darbuuf deema. Uff. Meel tokko taaptaap godha hundi keessanuu kan shabakaan gadeessan hin darbine yaa. Ila dhageeffadha hawaasa keenya. Ani kan na dhibe faatee jala kana deemtee mataa qottoo kuttee baga muramee unkaan qorrotame rabbi qorrota si haa godhu inshaallah isaa wajjin garsiisin hin jedhuan. Aboo taaptaap godha ol deebitee waan yaada kan kee baatta. Ila dhageeffadha hawaasa keenya. Namni waan kana jibbaa waan kanaa qabu hin jirtan hin beeka isinillee amma baga murame an kan ajaa'iba bara walirra sheer goote murame hin jenne saditu murame. Abbaa muramee ilmaan hin dhiifne rabbi dhugaa kenna nuu kaffale maal isin godhe badii maal isin qabe maal nagalchisi isin galcha taaptaap godha. Dhageeffadha. Mee maaluma isin balleesse maaluma isinitti baddale baga murame abbaan murame ilmaan hin hafne sadi muran hin jenneeti wallahi laliin takka walitti dawwalte dhaabadhee caqasee hin dhaabadhee caqasa wallahi sadi muran sadi ay osoo kiyya sanillee murame ati maal si godhe rabbi si haa muru wallahi mootii shamarranii maaltu mura yoo badii ka qabaatu illee taate seeratti hin dhiyaatu yoo seera dhiyaate nama san komadhaa malee bakkeen sun maal isin godhe bara waan kanaaf riba malee bulte wallahi laliin daalachooyte. Subhanallah, baqudurtillee aleek. Wallahi lajim kayoo gartee isan agartiin suuraa isaan argin jechaa bultu mataa bultu. Baga murami unkaan dassaalaachuu wanti nuu qorrootee maal maqaan isaa afaan amaariffaati jira keenya. Ammoo ka dhiiraa akkana jiru meeshaan dhiiraa aslan waan feetan fiddan malee inaaf tudhan. Wallahi lajim akkana jiru meeshaan dhiiraa. Kana meeshaan hundi warri dhiiraa kun meeshaa keessani meeshaa keenya kun akkana jiru. Namicha yaada fi hoolaa qabee hoolaa qalee hoolaa qalee garaa keessa macuree bada ishimu maal garaacha sanuu garaacha hin beektanii miti qolatnoo jedha jala kana taa'e macuree karaa keessa fuudhee deemuuni qolatnoo akkasnoo meeti sadiin isin jettarree hayyee meeti sadii waliin irraa mure sadiin sun gartee killee arraagessaa keessi mee eessa dhaqee garaa keessa cummatee deeme kijibduudhan ushaatu noo taaptaa godha koppiliinki godhame. Meel tokko taaptaabii kana kuma shaniin gaa ol baatanii waan jirtu wajjin nutti himtan wallahi lajim taaptaaf godha. Mee amma dhugaa rabbi amma bakka kee beeka amma dhugaa rabbi meeshaan kun kan dhiiraati. Warri dhiirri jala kana jirtan mee meeshaan kun kan dhiiraati. Wallahi hin balaaleffanna nuti akka dhiiraatitti gocha akkasini dalage hin balaaleffanna. Garuu meeshaa inni irraa kute kanallee kute jettanii amma sirra deemtanii maqaa dhiiraatiin balleessuudhaaf gartee porofaalii irra guurattanii deemtanii no kennaa miti busha ta'umaji. Mootii keessan mataa muranii barisin sababa kana biyya arabaa keessatti wallahi latin biyya arabaa keessa biyyeen isin nyaatti bar kakkamii rabbi natti fida amma dhageeffadha ka isin warri hadha xiqqeessitanii unkaan qorroxe unkaan dassaalaachuu jettan kana gaafa fuudhanii isin gurguranii warra namichaatitti isin kennan sababni isin yoo wanti kun xiqqaate jechuudha yoo wanti kun xiqqaatee bakka ga'uu dide kaatanii galtanii deemin mana isaaniiti mana kiyya waan nyaatu dhabee achi dhaqeessan dhaqe ka isin gartee achi baddaa warra keessanitti illee galtanii sun warra keessanitti jettanii boottanii waan kanaaf jechuudha. Wallahi amma fakkeenya dubartii gurguranii yookaan heerumsiisanii sabiyyoo abbaan manaa isii yoo xiqqishuu isii hir'inna wayii jiraate jechuudha. Xiqqooma isii rafuufaa dagatee rafuufaa taate ganama kaate saree tumuu ijoollee tumuu da'oo ibiddaa rabbi na fide da'oo gubaa rabbi na fide saree asi dhooyti ijoollee asi dhooyti jabbilee asi tumti. Yoo akka tasaa namichi guyyaa dalagataa oolee qotataa oolee bocataa oolee dagatee rafe bar jara keenya waa dagatu illee nima jirti namni kanaa miti deemaa dagata walla dagatee ni rafe ganama isii lafaa kaate saree cilim kabalaan ijoollee dirgim da'oo ibiddaa takkaa da'oo kanaa gammadee hin beeku da'oo ibiddaa wanti isin sanguutuu isin galchuun maaliidha beektanii waan kana jechuudha baga murame unkaan qorroote qorossi haa godhubbo inshaallah hin argineetti. Na dhukkuba jetti na dhukkuba ini taabaan na dhukkuba miti ka guyyaa takka dhabdee akkasi dhukkubdu sani na beema isaatu hin agarru hin feenu warri jettan soba kun wallahi lajib soba alleeno aboo afaan amaariffaatiin hunduu maal jedhamte bakkalchi afaan amaariffaatiin waan kana maal jedhanii itti himan wallahi lajib yaa jara keenya dhugaa rabbiin isinitti himaa miti ani meeshaa jechuun soba
meeshaa jechuun kanaa miti kuni kennaa miti abad haala kakuu wallahi kennaa miti akkana hin jiru inni hin jiraan bareedu du'aan isaallee inuma bareeda wallahi maa kana waaqa warra du'ee qabrii keessaa baasee fidaa jiramu kakkana gurraachatu kakkana daalachatu kana wallahi maa azaaba keessaa fidaa jira wallahi lazi kun amma waan dhoqqee ho'i walitti laaqanii dhoqqee walitti camaallaqeetaniin yookaan mardhumaan miicine fidaa jiru malee kuni meeshaan dhiiraa kana jira rabbi sodaadhu ka gurraachaallee gurraachatullee bifa qaba akka sifa bareeda dhiiga keessa bareeda homa kamurullee akkanatti muramu jechuun mee malaal ka inni harka keessa maree akkana dachaara reeraree harka qabatu kore viidiyoo tokko kana bira meeshaa akkas godhanii kuni soba nurraa dhiisa taabtaabii 5,000 gaame ol seentanii yaada keessan baattani kuni meeshaadha sila meeshaan maaltu meeshaa godhe akkana jira meeshaan hay mee qulluun gadaantu suni maali ta inni harka keessaan gara gubbaa kanarraan gararra maali bara waan jettu ijoolleen mana madaamtuun walitti dabalte walooteen baga gammadde maali boo muran hin jenne gara akkasiis Itoophiyaa keessatti muran hin jenne akkam bara abbaallee muranii ilmaanillee sadii waliin muranii yaa rabbi osoo kiyya tokkollee kasii achi deemu tokko muranii bara laal bakka isii yaadattu agarte kiyya tokkollee kasii achi deemu tokko osoo muranii ati haa deemuuni keetiin deeme rabbitti kenne waa dhumumu haa deemuuni wallahi laji baalee roobe kolita wallahi lazi hamurun baga muranii maasi godhe badii maasitti qabaatu isaaf jecha garte biyya namaa kana keessatti daasbooraan biyya faranjiiti Awuroopaati biyya arabaa keessatti illeen dhumaa jirtanii jechuudha isa kanaaf bar osoo inni kun hin jiraanne baal goota dargattasi achi deemte unkaan muranii baga unkaan gatta unkaan qorrote soostuun qorrote jenne bu'ama afaan amaariffaa kanaanillee abbaa muranii ilmoolee lama wajjin muranii ilmaan lama kana facaasaa akka nama wirdii godhuu gabaa keessa deemanii walitti dawwalan wirsi haa godhubbo maalatti kana jechuun warqiidha daa'imantiidha maaltu maal ta'e warri jechaadha wayi garaa koo garaan kan keessan haa baduun jedhu wallahi laji dhageeffadha walumaa galattu meeshaa kun ka dhiiraati miti shira xaxuudhaaf jecha dhiira irratti wallahi laji shira dhiira irratti xaxuudhaaf jecha hoolaa qalanii karaa hoolaa keessaa macuree yookaan maal jedhan ka mana gartee mana faltiin keessa rusan maal jedhanii jara keenya garaacha fidanii meeshaa dhiiraati maa bal'aadha nuti hundinuu nama garteetiin kun ma hundaanuu deematu namni gartee mintoofiin illee ta'u kilaashiin illee ta'u nama deematuun jechuudha. Jaarsa kana moo kunoo jaarsa kanarraa muranii jaarsa kana muree deemedha. Garaacha kana meemma kun meeshaa dhiiraa fakkaata rabbi sodaadha meeshaa dhiiraa sanuu kan irraa muran jedhullee soba fi wanna isaan dalagan marduubaan deema ulee dhadhaabsatee. Nama gartee meeshaa sadi irraa muranii miti ruubii irraa muruu miti harkaan jabeessitee yoo qabde ilmi namaa wallahi lajim samii kana keessa ibidda argaa bara. Wallahi namni ija tana felelee godhe yoo ati harkaan daqiiqama takka harkaan qabdu fakkeenya dubartiin takka miira keessa seentee abbaa mana ofii kana qacamu